sila zabana durii namni yeroo wallolee abbootiin keenya duratti jechuu namni tokko wallolaan iddoo seenanii fiiganii jechuu nama san adda qabuudhaaf nama san adda qabuuf humna hin qabnellee fixatan keenya kammanta namni tokko walajjeessu ablee fudhatee walitti fiigu diinummaa guddoo tana osoo qabu dhaabbatee koodii bilbila banatee viidiyoo waraabuudhaaf tiktok irratti poostatuudhaaf fiiga subhanallah yaa rabbi zabana akkana kana keessa jirra zabana rabbiin nu goggosse zabana ilmi namaa walii rahmata godhuu dhiise zabana namummaa namni walitti dhalaa'uu dhiise zabana namni matuma fi qofa jaalatu sagaleen ni dhagaamtimi wa alaykum salaam zabana ajaa'ibaa keessa jirraa jechuu dhugaa dubbachuuf namni waan ifiin goone namaan godhin jedhu yeroo hedduu oromoo tanaaf namni dubbatu hin dhabamne ni dubbatanii waan godhamus tarsiimuun namni dubbatu hedduu qaban nama hojiitti jijjiiruu dhabne malee waan dubbatamu hojiitti jijjiiruutu nutti ulfaata hin dhageessanii sagaleen ni dhagaamti moo hin dhagaamtu okay ni dhagaamti innaa ijoollee oromoo jimmaatii fi ijoollee oromoo harargee tawallolte nama ijoolleen harargee hedduu nama miidhameetu jira akka malitti nama dhaameetu jira nama nani beekutu keessa jira ijoollee san keessaa nama nani beeku ijoollee warra deefotii keessa jira ijoollee ollaa khiyyaa jechuu mucaan asirratti deddeemuu turtan haa biddilibsii uffatee biddilibsii keessatti deddeemanii jiran suni mucaan sun ijoollee harargee warra deefotii nama nan beeku jechuudha haati manaa isaa ijoollee hojii guddanne ijoollee ollaa khiyyaati wantichi suni akka itti uumame akkamii akka moofaa jiran amma siraa siyaasa hojii ol qabsiistaniiti ijoolleen jimmaa biyyi deeggaruu fi ijoolleen harargee immoo maaliif minaamin wanni kun hundi soba akkasii miti dhugaan ka jirtu dhugaan bakki jirtu bakka kanaa miti jechuudha kana hundarra garuu wanti naaf na dhibee wanni gaafii natti ta'e ilmi namaa akkamitti nama adda qabuu dhiisee viidiyoo wal waraaba ilmi namaa akkamitti nama wal fixuudhaaf ableedha walitti fiigu kaameraa isaa tolfata dhugaa wallaahi waan hedduu nama dhibu waan hedduu nama dhibu guyyaa ammaa sirii kana ijoolleen hedduun gamaa gaman ooftanii waan hedduu haasa'u turan kun jimma qeeqaa kun harargee qeeqaa kun akkasii kun akka sodummatti ilaalaa kun akka gootummatti ilaaleeti ittiin dhaaddata bakki isaan itti wal lolan ijoolleen saawud arabiyaa karji keessatti wal lolan karji baadiyyaa keessatti jechuudha baadiyyaa bakka itti dalaganitti ijoolleen ka wal lolte ijoolleen ka miidhamte hedduun ijoollee harargeeti ta miidhaman jechuudha sababni isaanii bakka dalagaa jiru dhufanii itti wanti sun uumame jechuudha wannichi akka itti uumame dura waliin dalaguu turan ijoolleen harargee sunii fi ijoolleen jimmaa wajji dalaguu turan wajji dalaguu turaniiti araba wajji wal dhaban maal irratti maallaqa irratti maallaqa irra wal dhabaniiti maallaqni sun akka wal qixxaatuuf jecha walii galanii irraa bahan dalagarraa warri tumamuu ijoollee harargee gootummaa isinitti fakkaatu sunis nuti namni biyya kana keessa jiru osoo dubbisan hin finne dura namni biyya saawud arabiyaa kana keessa jiru sodaa hedduun jiraata dhiirtinis dubartoonnis tokkoffaa mootummaa sodaatan lammaffaa biyyuma kana keessatti namni tokko yoo rakkoo takka walitti namnumti kan kee kun keenya kun saniin hin jiru yoo wal wanni rakkoon takka uumamte qadiyyaa ummanni dubbii takka sin gaafatu maaltu badiin uumame jaanii sin gaafatan walitti qabanii qadiyyaa seenas ubrii guutuu nama hidhanii jechuudha san qofaa miti haala yeroo amman tanaa kana keessatti namni hafuura baasuu hin danda'u sababni innis yoo hidhame waan galaan jirreef manidhaa san keessa yoo seene rakkoo yeroo san saaxilamuuf waan beekaniif isinii galee sodaa waan gama meeqatiin sammuun ilma namaa sodaadhaan guutamtee jirti jechuudha nama tokko hiriyaa isaa ganda tokko yookaan immoo nama ifirraa tumuu dandeessu humnateetiin hafuura itti baafachuu hin dandeessu maaliif jireenya waan barbaaddu innaa sodaa dila kana keessa qabaatus jabaa fedhe ta'us mootummaa sodaata hidhamuu sodaata
qadiyyaa ubrii guutuu kana sodaaf afaan isaa cufatee gajjee jiraataa jechuudha. Amma ijoolleen Jimmaatiif itti Harargee keessatti wal lolan bakka dalagaati. Bakki itti dalagaa Karjii magaalaa Karjii Saawudi Arabiyaa Karjii keessatti ijoolleen waliin dalaguu turan. Jimmaa fi Harargeen sunis waliin dalaguu turan. Waliin dalaganii maallaqarra wal dhabanii bahan walii galanii bahanii jennaan namoonni cinaan dalagatti deebite ijoolleen. Dalagatti deebi'anii jennaan akkamiin nu duubaa deebi'anii jedhanii maaliif nu duubaa deebi'anii dalagaa sanitti akkamitti nu duuba achitti deemee jedhanii ijoolleen Jimmaa dheeyxee ummata akkasitti tumanii keessaa miidhames ni jira. Ani qadu'e kanaa du'e jee himuu hin danda'u maaliif hijibuun feene jiraachuus mala jiraachuu dhabus mala jechuudha. Ummanni Abiyyi deeggaruuf dhimma siyaasatiif miti keessatti wal lolan dhimma dalagaati. Dalagarra wal lolan ummata. Isni galee dalagarra wal loluuf ammoo kun akka gootatti ilaaltanii warroonni bilchiginnaa ijoollee Abiyyi deeggartuutu ijoollee Harargee kana godhe jettanii warri muudii qabachaa jirtan hundi isaa soba. Sobaa jechuudha. Isni galee wanni Abiyyi deeggaraan jiru achi keessa. Deeggarus dhimma siyaasatii miti. Tuunis ammoo akkamitti Harargeen akkana taateettee warroonni dubbii uwwisuuf keessa fiidanii maaltu jira? Dubbii asuma qabbaneessaa. Ijoolleen kan itti wal lolte dalagarra wal lolan malee siyaasanii miti. Isni galee dalaga waliin dalaguu turan isaan duubaa ijoolleen tun duubaa itti deebiti. Ijoolleen tun duubaa itti deebinaan akkamiin nu duubaa deebiti jedhanii ijoolleen Jimmaa akka jirtutti wal galanii guruppii ijaaratanii dhufanii ijoollee miidhaa hangas geessuun irra gahanii jechuudha. Isni galee kanarraa kaafee namoonni Saawudi Arabiyaa kana keessa jirtan ijoollee baadiyyaa Karjii dalaydu mazraa eenyu jettanii warra achi dalaguuf warroonni keessattuu namoonni waraqaa biyyattii qaban keessaa maallaqa erguudhaaf ni beeytan. Karjii keessa bakka kam ijoolleen Oromoo baay'inaan akka dalaytu. Odeeffannoo bilbiltanii hubachuu dandeessanii. Dhimma siyaasarraa walaba ijoolleen kan itti wal lolte dhimma dalagarratti. Kamiidhame ijoolleen miidhamte irra hedduun ijoollee Harargeeti. Mucaan akkatti footoo olii gadi hin deemtan sun nama ani beeku. Nama ani beeku ijoollee warra deefuti. Ijoolleen Harargee akkana keessatti amma takka takka arguutti hin jira. Ni beeytan jechuudha. Micoo jaartiin isaa ijoollee ganda keenyati ijoollee ollaa kiyyaa. Isni galee xeebaa jaamti jechuudha. Dubbiin akkana dubbii siyaasaa fi maaliif jinni wajji wali qabdanii walitti hin baxaabbatina. Wanni ijoollee waan san godhamtee wanni sun sirrii miti abbaa hundi keessanuu gootummaan ittiin dhaadachuu osoo hin taane waan san dura dhaabbadhaa. Sirrii miti. Namni dalagaadhaa afaan Oromoo dubbatan walii galuu danda'an akkamitti akkana goote jaanii osoo gaafatanii takka wanni ijoolleen adda qabdan jirtu ijoollee wal fixaa jirtu kun kaameeraa gootummaa dhagaa ijoollee Jimmaatii Harargeetu mee kaameeraa tolfatee viidiyoo waraaba donqoorummaa dila kanas dhaaba warroonni yaada gadhaantummaa akkanaa kun qabu yaada wallaalummaa akkanaa haa qabdan nama tokko kaifirraa quban qabne dhufanii guruppii ijaaratanii abaluu kana goona jaanii dhufanii miidhaan taane irra geessisuun kun donqoorummaa nama alagaati miiteen qabdu diinni ati miiteen jiru saba kan kee qulqulluudha Oromoo akka kan keetii ka waliin nyaatu turan ka wajjin dhuguu turan ijoolleen sun wajjin dalaguu turan ka akkana walirra dalagan. Akkamuu namni ijoolleen Jimmaa akka waan goota biraa diina biraa waa gootee warri immoo harka tumtaniif dhaabaa waan akkana waan biratti nu galchina jechuudha. Isni galee siyaasarraa walaba wantichi. Ijoollee abichuu deeggartuutu maali akkas godhe miti Jimma guutuu abichuu deeggaraa qilee haabuu abichuun kan keeti bixxaashaa mullaa. Harargee akkas gooteettanii warri shunkurtii akooytan dhaabaa wanni sun hundi hin jirtu. Isni galee dubbiin taanuma jechuudha allaqa. Siyaasaa keessa hin jiru wannichi. Abichuu keetiif ijoollee waliin lolle. Siyaasaa biraa deeggarteef ijoolleen Harargee hin tumamne. Ijoollee dalaguu jirtu ijoollee dalagaa oltee galgala galanii bakka takkatti guruppii ijaaranii akkas godhan. Ijoollee nama hedduun miidhamee jechuudha. Kanuma dubbiin. Sababni maali? Sababa isin himeen jira. Sababni ijoolleen waliin dalaguu turan. Ijoolleen Jimmaatii fi ijoolleen Harargee sun wajji dalaguu turan mazraa tokko keessa yookaan immoo ooruu takka keessa. Ooruu takka keessa osoo dalaganiitii maallaqaa wajji walii dhaban. Sababa maallaqaa jechuudha. Sababa maallaqaa wal dhabanii jennaan walii galanii irraa bahan. Irraa bahaniiti gizee irraa bahan tuun ijoolleen cinaan itti deebite ijoolleen Arsii nama muraasa keessa jira. Dalagatti deebi'an. Dalagatti deebinaan ijoolleen Jimmaatuun guruppii ijaaratanii ijoollee dalagatti jirtu dhaqanii achitti akkas godhan. Kun viidiyoo waraabaa kun footoo kaasaa
kun ammoonituma as garagalanii immoo warroonni sooshaal miidiyaa kolkoleen ijoollee abbichuu deeggartu ijoollee jimmaatitu harargee maalii godhe jettanii asirra lafa dhiitaa jirtan abbichuun keewwanni deeggaraa takka hin jirtu sini galee ijoollee harargee tumamuun akka gootummatti yoo halaaltan ta'e suni donqoorummaadha diina keetii miti sun oromoo namaa dhiiga kan keeti lafee ta'eeti yoo kan miidhan sun kasi gammachiisu ta'e lafee tan ta'e dhiiga kan kee oromoo si keessaa baate malee haatitumti alagaa miti ijoolleen teenya tawarra Tigiree nama sadii Tigiree nama sadii dura dhaabbachuu hin dandeenyetu goota jettanii askirraa dachii lafan diitina dubbii siyaasa galchitanii akka gandummaa yeroo kana keessatti nuti walirra duunu nun godhina sini galee akka nuti walirratti duullu as garagallee gandummaa wal nyaannu hin godhina ijoollee wallolta oromoo fi oromoo wanirra wallolan dhimma dalagaati ta'e isaan irratti wallolan dhimma dalagaati walloluun sun ammoo wallolanii afaanii fi waan taana osoo godhanii dhiisanii okay garuu sanii miti ijoollee hedduu miidhame nama hedduu akka malee ta'e warra itti dhaaddettaniif waan hin taane godhaartan ammoo dhaaba kanuman dubbachuu barbaada kanarraa hafe dubbii uwwistanii olii gayyaatanii yeroo kana keessatti diinummaa gandummaa nu keessatti uumuudhaaf warri tattaafattan yookaan ammoo warroonni warra tumameef akka hin taane osoo dubbii keessa nu batin baxaabbatu waan hin taane dubbattan dhaabbadha warroonni immoo ijoollee tumteef ijoollee goota abbichuu warra deeggaruutu ijoollee uummata abbichuun deeggarre akkana godhe ijoollee harargee jettanii muudii qabattan dhaabbadha sun hundi soba waan ta'eef si galee abbichuun kee akka isa hin jiru isini galee ijoolleen dalagarra walloltee allaqa kanuma baqa akka hedduutti miidhaman nama du'e abaluu du'e wanta dhibbaan dhibbatti beeku hin jiru nama du'e jechuu garuu akka miidhame warra achi keessa wajjin jiraniitu naa bilbilee natti himee jechuu kana kan dubbachuu danda'e kanuma dubbii karaa itti hiikamuu danda'utti oofa hooy jettanii finiinsuu osoo hin taane warra miidhameef oromoon nam 11 warra tumameef osoonii fi dhugumaan jechuun akkasitti abaan waa hedduu nu dubbisiisinaadha waa hedduu dubbachuu hin barbaadu waa hedduu dubbachuu hin barbaadu tumamuu ijoollee itti gammaduu yoo isin dhugumatti jechuun beeku kaan namni oromoo tumee miidheef biyya kana keessa namni goonni fedheewu jabaan fedheewu gajjee jiraata jabumti fedheewu humna fedhe yoo qabaate haadha isaa jijjiira yookaan immoo dalagatee biyya galuu deemare yeroo nama hojiitti wallolee ganaa deebi'ee umriin isaa guutuu hidhamu hin jiru namni tokko nama hojii wallolee taana mootummaan biyya kanaa qabdee qilee allayyaa si buusudha malee maalirra walloltan eenyu abbaa dhugaatii eenyu abbaa sobaatii wanni haasa'u takka hin jiru sini galee kanuma dubbii karaa furamuu deemtu achi garagalaa yoo danda'ame ijoollee san akka wal beeytaniin qabaati wanti sun yoo waan biraa godhuu dadhabdan wanti sun sirrii akka hin tahin warroota miidhame san akkaataa ittiin gargaaramu godhuu danda'utu isinirra jiraata malee dubbii uwwisuu fi girgirii dhaabuun dhaabbadha tumamuun jeegnu wanti naman gootu tumuun goota naman gootu isni galee kanuma dubbiini kanarraa fi keessa achi deemee dubbii laaquu hin barbaadu dhugaan jirtu ishii kana viidiyoo sheer godhaa nagatti